Ashamar Kafuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Media kun qophii keenya gungumii karaa Horn Media isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyya keenyaatti maaltu gungumamaa oole kan jirru qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Marra isinis daawwattoonni Horn Media hanga xumura qophii kootti inni waliin turaan immoo firra kooti. Egaa qophii gungumii koo keessatti taatee biyya keenya keessatti raawwatamu akkasumas immoo biyyoota ollaa Itoophiyaa irratti bakkeewwan garaagaraa keessumaa bakka uummanni Oromoo jiru irratti xiyyeeffadheen qophii gungumiitiin bakka tokkotti karaa Horn Media isiniif dhiyaadha. Marra isinis miidiyaa kana like, subscribe gochuun dagatinaa yaadaaf qeeqa qabdan komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gungumii koo tokkoffaa gaa oolmaa keessumaa gaa biyya keenya keessa Itoophiyaa kana keessatti bakkeewwan garaagaraa irratti wal waraansi akkuma jirutti yookaan akkuma raawwatamaa ture irratti gaa isa duubatti dhiisuudhaan yookaan immoo gaa isa gara duubaatti isinii qabadhee amma gungumii koo tokkoffaa kana irratti gaa keessumaa dargaggoonni Oromoo yookaan immoo gaa dhalattoota Oromoo ta'anii bakkeewwan garaagaraa keessumaa biyya keenya Itoophiyaa keessaa bahanii gidiraa guddaa argaa jiranii fi ajjeechaan irratti raawwatamu akkasumas immoo mana hidhaa garaagaraa keessatti gaa gidiraa isaan argan irratti xiyyeeffadheen qophii gungumiitiin Horn Media irratti isiniif dhiyaadheen jira. Egaa taatee yookaan immoo jalqaba kana keessatti yookaan immoo gaa gungumii koo kana keessatti keessumaa dargaggoota Oromoo warreen ta'an warreen Saudi Arabiyaa keessatti rakkina guddaa fi gidiraa guddaa argaa jiranitu jira jechuudha yeroo ammaa. Kanaaf gaa taateen kun irra deddeebiin yookaan immoo gaa waggoota muraasa lakkoofsanii jiru jechuudha dargaggoonni keessumaa Oromoo warreen ta'an gaa warreen Saudi Arabiyaa keessatti rakkina guddaa fi dhiphina guddaa argan jechuudha. Irra deddeebiin gaa dudubbatamaa turus gaa hanga ammaatti furmaata argamuu fi hin dandeenye jechuudha warreen mana hidhaa Saudi Arabiyaa mina keessa jiraatan kana keessatti. Kanaaf irra deddeebiin guyyaa guyyaatti gaa yeroo isaan mana hidhaa keessa baasanii yeroo isaan maatiitti dawwalchiifatan yookaan immoo dhaamsa dhumaa yeroo isaan maatiitti dubbatachaa turan argamaa tureera jechuudha. Ammas gaa ajjeechaan kun gaa gidduu kanas akkasuma irratti raawwatamaa akka turee fi ajjeechaan kanaan dura dargaggoota sana irratti raawwatamaa ture hanga ammaatti hin dhaabanne jechuudha. Yeroo darbe gaa imbaasiin Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti argamu gaa kana booddee dargaggoonni achi keessatti keessumaa warreen Oromoo ta'an ajjeechaan irratti raawwatamu hin jiru kana booddee hin dhaabbata waan kun jedhanii warri imbaasii Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti argamu dubbatanii turuun ni yaadatama. Kun gaa afaanumaan ta'e malee gaa wanti lafatti qabatamaatiin raawwatameeru hin jiru jechuudha. Kanaaf gaa warreen Saudi Arabiyaa keessatti amma dargaggoonni dhiphina guddaa akkas qorraa fi akkasumas immoo yeroo ho'aa akkasitti qullaa rakkachaa turaniif dhukkuba garaagaraa dabalatee amma immoo gaa yeroo isaanii poolisoonni mana hidhaa keessaa baasanii namoota lamaan yeroo isaan ajjeesaa jiran argamaati jira jechuudha. Kana irratti gaa maatiin illee yeroo isaan itti abdii kutatanii fi akkasuma warreen namoonni 47 ol achi keessatti argaman sun duurtitti murtaa'e keessaa gaa namoonni 10 wayirra gaheera jechuudha. Lubbuun dargaggoota kana kan inni darbe ammas gara fuulduraatti gaa lubbuun isaanii akka darbu beekamaadha. Maatiin achi jiru yookaan maatiin biyya jiru illee yeroo isaan dawwalatanii itti himan gaa sadarkaa muummee ministeera Itoophiyaatti dhaqanii yeroo isaan himatanitti furmaata argachuu akka hin dandeenyee fi gama achiin illee furmaan argamu akka hin dandeenye argamaati jira. Kanaaf abdii kutannaan gara maatii dabalate akkasumas immoo dargaggoota mana hidhaa sana keessa jiru irratti gaa abdii kutannaan garaagaraa argamaati jira yookaan immoo irratti raawwatamaa jira jechuudha. Poolisoota dabalatee ajjechaa irratti raawwatamu hundaanii jechuudha. Kanaaf gaa taateen kun gaa achi keessatti qofa miti kan raawwatamaa jiru. Akkasuma gaa Sudaan keessatti illee warreen Oromoo ta'anii gaa akkuma UN illee yeroo achi sana bakka sanatti uummata sanaaf akkan hojjenne illee irra deddeebiin dubbatamaa tureera jechuudha. Viidiyoon garaagaraa yeroo boolle argamaati ture. Kanaaf gaa akkasumas Liibiyaa keessatti dargaggoonni keenya gaa yeroo isaan dhumaatii guddaa argaa jiraniif galaana keessatti dhidhimaa jiran argamaati tureera. Akkasuma gaa Jibuutii keessatti illee akkasuma lubbuun dargaggoota hedduu yeroo isaan kanaan dura gaa peestaalitti maranii yeroo isaan mana hidhaa geessaa turaniif akkasumas immoo yeroo isaan mana irratti gubaniif qabeenya isaanii yeroo isaan saamaa turan argamaa tureera jechuudha. Akkasuma Jibuutii keessatti jechuudha. Kanaaf Somaalee keessatti illee akkasuma dargaggoota humnaan qabanii warreen Somaalee keessaa erga biyyatti gashanii booddee waraanatti gashuun ni yaadatama. Kana hunda kan hojjete mootummaa amma aangoorra jiru jechuudha. Kanaaf furmaanni argamu akka hin dandeenye irra deddeebiin dubbatamaati jira jechuudha. Warreen Saudi Arabiyaa keessumaa warreen hidhamtoonni warreen Saudi Arabiyaa keessatti rakkina guddaa argaa jiranii fi kan itti himatan illee dhabanii rakkina guddaa argaa akka jiran umurii isaanii kanatti. Kanaaf mootummaan jiraateef yookaan immoo mootummaan kun uummata jiru yookaan dargaggoota kanaaf fura yookaan immoo yaada kana dhuguma dargaggoota kana mana hidhaatti baasaa otoo hin taane akkuma warreen Somaalee keessaa fuudhee biyyatti gashee dargaggoota Saudi Arabiyaa keessaa fuudhee otoo biyyatti gashee biyya Ormaatti Arabni illee taasotee akkasitti ajjeesuu irratti biyyatti gashanii akkuma warra Somaalee waraanatti gashan dargaggoota achi jiran illee otuma lubbuun nama lama nam sadii hafee biyyatti gashan otoo waraanatti illee dargaggoota kana gashanii gaariidha. Isa maqaa qabu biyyaaf lole jechuu wayyaa. Kanaaf gaa warreen achi keessatti dhiphina guddaa argan otoo gidiraaf dheebuutiin
karaa amma kana deemanii erga Suudi Arabiyaa galanii poolisiitiin qabamanii yeroo isaan rakkina guddaa argaa jiranii fi birrii guddaan illee itti murtaa'e garatti keessa ba'an arganii dhabanii amma gaha yeroo isaan rakkina guddaa argaa jiranii fi gama kamitti yookaan qaama dhimmi ilaallatutti hundatti himatanii illee biyya keessas ta'e biyya alaatti hundumaatti himatanii hanga ammaatti furmaata argamuu hin dandeenye. Kanaaf mootummaan kun dhuguma uummata Oromoof qabsaa yookaan mootummaan kan Oromoodha jedhamee uummanni miliyoonaan lakkaa'amu itti arrabsamaa jiru kanatti otoo uummanni Oromoo miidhamaa jiru mootummoonni warri kaan akka uummanni Oromoo fayyadamee tokkotti yeroo isaan itti leellisa yookaan arrabsoo garaagaraa uummata irratti dubbatan kanarratti uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiru rakkina guddaa argaa jira jechuudha. Kanaaf isa miti Itoophiyaa ishee lola salphaa keessa jirtu osoo hin taane Hamaasiif Gaazaa yeroo lola hamaa keessa turan sana keessatti uummata kumaatamaan lakkaa'amanitu booji'amee ture. Kana keessatti uummanni isaanii yeroo isaan warreen qabamus yeroo gadhiifaman lolli sun illee achi tokko hamma tokko fooyya'insa argisiise turuun ni yaadatama. Kanaaf otoo Suudi Arabiyaa fi Itoophiyaan lola qabu ta'ee uummanni achi jiru sun rakkina guddaa arguu danda'a yookaan immoo rakkachuu danda'a jedhamee yaadama. Isaan gidduu walitti dhufeenyi Abiyyi galgalaaf ganamootoo achi deemu muummee ministeera Itoophiyaa otoo Suudi Arabiyaa deemu akkamitti dargaggeessi keenya yookaan uummanni Oromoo achi jiru sun akkamitti salphina guddaa arguu danda'a jechuudha. Kanaaf kanaan dura yeroo biyyoota garaagaraa yeroo deemaa ture namoota 700 fuudhee galee turuun ni yaadatama. Yeroo mataasa yookaan pileenii mataasa akkamitti dargaggoota kana fuudhanii biyyatti gashuun amma kana itti ulfaate. Rakkina isa kaan caalaa dargaggeessa mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa baasanii biyyatti gashuun isa kana oliyyuu hojjechaa oolu furmaata kana oliyyuu hiikaa oolu waan ta'eef kan dargaggeessa Suudi Arabiyaa jiru kuni akkamitti furmaata argachuu dadhabe. Lubbuun ammi kun akkamitti achi keessatti furmaata argachuu dadhabe yookaan deebii argachuu dide. Yookiin biyyatti galaa yookiin biyyatti singashina mana hidhaa sana keessaa baasnee jechuun waan tokko sinin gargaaru jechuun waan tokko gaaffii kana keessa yeroo maatii naqee sadarkaa muummee ministeera Itoophiyaatti gaafatu gaaffiin isaanii deebi'uun akkamitti furmaata dhabe. Kanaaf uummanni keessumaa dargaggoonni Suudi Arabiyaa keessatti keessumaa warreen dhalattoota Oromootaan dhiphina guddaa argaa jiru. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu biyya keessas ta'e biyya alaa mootummaas ta'e qaamni dhuguma uummata Oromoof quuqamu yoo jiraate dargaggeessa Suudi Arabiyaaf haa birmannuun dhaamsa kooti. Qabxii kosottaan yookaan gara Oromiyaatti yeroo isin deebi'uugaa taateen Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru keessumaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti wanti raawwatamaa jiru ammas isa durii caalaa hammaachaa akka dhufee fi bakkeewwan garaagaraatti wal waraansi isaan keessumaa ibsa walirratti baasaa jiraachuun sun immoo uummata Oromoo gidduutti burjaajii hanganni dhuumaa akka jiru waan nama gaafachiisu yookaan argaatti jira jechuudha. Kanaaf taateen bakkeewwan garaagaraatti keessumaa qaama waraana bilisummaa Oromoo boojineerra akkas gooneerra waraana bilisummaa Oromoo raayyaa ittisa biyyaa akkas gooneerra inni jedhamu kuni qaala'insi jireenya Itoophiyaa keessatti mudachaa jiru dabalate nageenyi Oromiyaa keessatti akka hin buuneef isa wal dhabdee isaan gidduu jirutu uummata miliyoonaan lakkaa'amu hiyyuma guddaatti hambisa akka jiru argamaatu jira walumaan ilaalaa jira jechuudha. Kanaaf bakkeewwan garaagaraa keessatti wal waraansa kana keessatti yeroo namni sa'aatii 12 dabarsee bakkee turuu hin dandeenye irra gahamee jira jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti kanaaf namni bakkeewwan garaagaraa keessumaa namoonni baadiyyaa jiranii holloon dura yookaan saawwan dura yeroo isaan manatti galan argamaatu jira. Kana hundi kun maal ta'e yookaan sababiin wal waraansi kun hammaachaa dhufeef yookaan ulfaachaa dhufeef. Kanaaf hiyyummaan Oromiyaa keessatti ammas uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru. Keessumaa namoota baadiyyaa jiraachaa jiran keessumaa dhiphinaaf rakkina uummanni baadiyyaa keessaa raayyaa ittisa biyyaa gidduutti wanti raawwatamaa jiru uummata yeroo inni itti bahuuf yaaddootti ta'ee fi galuuf yaaddootti ta'ee fi qabeenya qabullee itti jiraachuuf yaaddootti ta'e irratti gahameeti jira jechuudha. Kun hundi wal dhabdee isaan gidduutti raawwatamaa jiru akka ta'e argamaati jira jechuudha. Gara naannoo Amaaraatti yeroo siriira bu'aa finxaalayyaa Amaaraa raayyaan isa biyya guutummaa guutuutti barbadeessaa jira jedhamus gaa bakkeewwan garaagaraatti yeroo isaan isa inni naannoo Amaaraa keessaa hafu naannoo Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraatti yeroo isaan daangaa ce'anii uummata daangaarra jiru uummata Oromoo yeroo isaan rakkisaa jiran hanga ammaatti illee argamaa jira hanga guyyaa har'aatti. Garuu raayyaan ittisa biyyaa bakkeewwan garaagaraatti guutummaa guutuutti faannoo yookaan finxaalayyaa Amaaraa balleesseera jedhamee dhaadannoon akkasitti dhaadatamu miidiyaa irratti kuni argamaati jira jechuudha. Dhaadannoon isaanii waggoota muraasa lakkoofsisuuf jira. Kana hunda raayyaan ittisa biyyaa dhaadannoo sana haa gaggeessu malee faannoonis waan badeeruu hin qabu. Isa durii caalaa daran hammaate yookaan hammaate uummata qeeb qabeenya isaarraa buqqise malee. Keessumaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatanii hojii isaan hojjechaa jiran. Uummata Oromoo qeesaaf qabeenya isaarraa buqqisuuf uummata Oromoo immoo guutummaatti balleessuuf raayyaa ittisa biyyaa keessaa dabalatee fi warreen finxaalayyaa Amaaraa kan isaan gaggeessaa jiranii hanga ammaatti kan durii caala malee rakkina achi keessa jirus ammas furmaata argachuu hin dandeenye. Faannoon badeeraa inni jedhamus akkasumatti dhaadannoodha yookaan miidiyaatti baanuu dhiyeessuudha malee waan badeeruu hin qabu. Duriin hammaachaa dhufe malee. Gara Tigraayitti yeroo sirriirra bu'aa Tigraay kana keessatti diraamaa waggoota 27 olii hanga ammaatti dhuma dhabe yookaan fiilmii isaan hojjechaa jiran sun keessumaa qaamota sadan gidduutti
warreeni Buketaa Coraddaa akkasumas immoo Jeneraal Taaddasee Warradee fi keessumaa warreen garee Abuuntaa Dabarsoon Gabar Mikaaliin durreen sadan keessumaa Tigraay keessa gareen Dabarsoonii fi akkasumas Geetaa Coraddaa fi Taaddasee Warradee gidduutti uummata Tigraay burjaajii keessa gashaan gammatti formaata argachuu hin dandeenye. Fiilmi isaan waggoota dheeraaf hojjetan dhuma argachuu hin dandeenye. Kanaaf biyya keenya keessatti rakkinni garaagaraa akkasumas immoo uummata Oromoo dabalatee akkasumas uummanni Oromoo biyyoota garaagaraa jiran keessumaa warreen Suudi Arabiyaa biyya keenyaaf uummata Oromoof nagaawwan. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophii gungummii qabu jaarraa kan hangamaatti daawwataa turtan ture qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati qophii gungummii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qaba.